Akkamitti hordoftoota keenya arraan kana unit 1 jechuudha discreteenii kan tokkoon gallaalota innis waa'ee relation fi function. What does it mean? What relation jechuun maal akka ta'e, function jechuun maal akka ta'e tokkoon gallaalota barattoota akka nu hordoftan isin afeera jechuudha. Let us move on. Mee eegallu unit outcomes warroota unit kana keessaa dhufe jechuudha. Akka gaafitti. By the end of this unit, unit tan eega fixan booda, eega xumurtan booda, you will be able to ati kana beekuu qabda. Kana beekuu danda'uu qabda. Dirqama jechuudha akka kayyatte jechuudha. Dirqama akka qabattan akka beekuu qabdan dirqamaan isin maaliif jennaan qormaata jechuun asirratti jechuudha dhibbeen ta'u. Define relation. What is relation? Relation jechuun maal akka ta'e, function jechuun maal akka ta'e. Define function. Identify types of function. Gosoota function addaan babaasu ammallee. Structure graphics of various types of relation in the function. Function if relation irratti jechuudha. Graphii kaasuu heddumina isaanii jechuudha. Hedduminaan kaasuu jechuudha. Unit outcomes relation function application of relation and function. Waa itti fayyadamiinsa jechuudha haala jiruu fi jireenya keenya keessatti itti fayyadamiinsa relation fi function akkamitti akka itti fayyadamnu jiruu fi jireenya keenya keessatti jechuudha. Kun sani kan application kan jiru summary and review exercise jechuun irra deebitee exercise hojjettu jechuudha. Summary is isa xumurtuu jechuudha. Keyword haa qabee kaawee jechuudha. Keyword leading coefficient linear function, quadratic function, vertex, x-intercept, y-intercept, relation, range, constant function, coordinate system, combination of function, axis or orthogonal axis, range, slope, axis of symmetry, domain, function, turning point, parabola, y-axis, y-intercept. Kana jechuun keywords warra furtuu ta'e jechuudha. Warri unit kana keessatti furtuu ta'an akka furtuu ta'e jechuudha. It is very interesting point this word jechuudha. Constant function constant dhaabbata jechuudha. Coordinate system x y coordinate jira. Kanas tokkoon kan internally keessa seenne kan laallu ta'a jechuudha. Combination of functionota waliin maaku. Axis orthogonal axis kan jiru. Leading coefficient guddoo isaa kenname san keessaa isa guddoo isa leading coefficient jennaan. Isa duraa san jechuudha. Coefficient isa duraa highest power qabu jechuudha. As power qabu raised to kainu kanan power guddaa qabu isa duraa san leading coefficient yaani isa san dura jiru jechuudha. Kaduraan barreeffame guys na hubattan jeeyyaate. Yoo wal hubachuu baannes ka internally sene laallu ta'a tokkoon linear function linear qati f of x or how y equal to 2x plus something plus 1 plus 2 minus 1 je akka fedhetti isini kaa'uu danda'a. Quadratic function square dhaan qabu jechuudha. X square qabu jechuudha. Relation waan ta'e range akkasumatti maal ta'e way range fi asitti range eega kaasee kitaaba kanarra domain isir range fi domain karaa salphaadhaan hubachuu barbaadan barattoota. Range jechuun output jechuudha. Result yookaan bu'aa domainiti. Na hubattan jeeyyaadha. Fakkeenyaaf amma fiildiitu jira. Fiildii natural science and social science jira. Fiildiiwwan kun jechuudha. Mata dureen social takka natural ta'uun kuni domainidha. Takka socialii takka natural yookaan jechuudha. Saayinsii hawaasaa yookaan saayinsii uumamaa kennu kun domainidha. Garuu reenjiin ammoo fiildii natural science san keessa takka'u social science san keessa yeroo jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo social science keessatti waa'ee looyidha. Social science keessatti baratan jechuudha. Waa'ee manaajimentii fa'a. Isaan kun waa'ee akkasumatti illee accountingidha. Waa'ee mana baankii keessa hojjechuudha jechuudha. Economicsii waa'ee dinagdeetiin wal qabate kan wanniidhaan jechuudha. Wanni keessatti baratamu jechuudha. Social science keessatti natural science keessatti gaafa dhumnu immoo medicine fa'aa warra baratan. Doctoreetii warra kan namuuf jechuudha. Medicine warra fayyaadha. Akkasuma warroota engineer warri ta'e kun isaan warra engineer akkasumatti
doktoroota kennu kun maal jechuudha reenjiidha jechuudha. Doomeeniin ammoo naachuraal ta'a sooshaal jechuun hooliin isaa jechuudha bakka takkatti walii qabame doomeenii isa kana keessaan ba'u jechuudha reenjiin. Reenjii is the output of domain akkas bu'aa doomeeniiti jechuudha. Kuni islooppii gaafa jennu islooppii jechuun steep slopii fi curve slope jira. Kunis kan tokko ilaallu ta'a. Islooppii yookaan jennu internally gaafa seenee isin gara asatti isin confuse godhuu danda'a guys. Ana akka isin hubattanii barbaada. Axis of symmetry. Yeroo hedduu warroonni beektonni jechuudha hoggaasan symmetry jechuun beauty of the measurement of the beauty that geometry or graphics jechuudha. Bareedina geometriidha. Waa'ee geometrii hoggaa qabnu warroota bocaan kakaafnu jechuudha. Warri isaan kakaafnu haa'insa yookaan bocni geometrii kan kun bakka takkatti walitti qabne jechuudha. Boc isni kaafnuun san bocni san jechuudha guys. Bocni san bareedinni isii san pure jaaniitiin yeroo beektonni tokko yeroo as akka fanitti hoggaa haasawwan jechuudha. Kanas tokkoon kan laalu ta'a. Funkshinii maal akka ta'e turning point na bakka giraafiin itti deebi'u jechuudha. Holistic distinction point yaani parabola kan malaalu ta'a jechuudha. Innis quadratic function keessatti kan hubattan ta'a. Waa'ee interceptive fi interceptive vertices akkasumas tokkoon kan laalu ta'a internally senne guys. Kanaafuu mee start of this topic relation 1.1 section 1.1 yang kerja relation. What is relation? Kajau tokkoon kan laalu ta'a. Introduction since in why relation itu in order to continue our study of functioning akan nuti functioning qo'annuuf jechuudha. Akan nuti functioning qo'annuuf we introduce the more general idea of the relation nuti jechuudha. Introduce qabuun maal jechuudha yaada walii galaa jechuudha. Relation irratti jechuudha kana introduce godhuu qabna jechuudha. Ibsuu qabna jechuudha. As its name suggests, akkuma maqaan isaa ibsutti jechuudha. The concept of relation is a familiar one. Yaanummaan relation kun jechuudha. Familiar one jechuudha. Relation hoggaa jennu akkuma relation jechuun amma walitti dhufeenya jechuudha. Relation hoggaa jennu akkuma maqaan isaa nu kan jaa kitaabni keessan akkuma kitaaba maqaan isaa nu kana relation jechuun familiar one jechuudha. Warra family walii ta'e jechuudha. Na hubattan jechuudha barattoota. In our daily life, we come across many patterns that characterize relation with brother and a sister. Nuti jireenya kan guyyaa keessatti agarru jechuudha. Warratti walitti dhalaalan jechuudha. Walitti dhufeenya jechuudha. Patternis wantoota walitti chain ta'e jechuudha. Qixa sirriitiin jechuudha. Qixa sirrii ta'een walitti dhalaayinsaan kan sequence qabu jechuudha. Pattern yookaan jiru. Akkuma beektan patternii bilbila keessan irraa amma fakkeenyaaf smartphone warroonni qabdan patternii achirraa isin hubata jechuudha. Sequence isaa kam dura galaan kamtu kamitti aanaan kajaa'uudhaan bifa saniin patternii hidhamuusi hiikamuusi jechuudha. Patternii akka dura itti gootisanitti bifa saniin orderii isaa eegdee bifa saniin banattan jechuudha. Patternii bilbila keessanitti bifa saniin akkasuma patternii san jira jechuudha. Jiruuf jireenya kan jiraate. That characterize yookaan amalli isaa kun relationiin brother and sister fi brother obboleessaa fi obboleettiidha jechuudha. Akkasumatti illee mother and daughter, father and son jedha. Obboleessa obboleettii haadha durba abbaa fi ilma jechuudha. Teacher barsiisaa fi barattoota jechuudha. Isaan kun relationii walitti qabanii jechuusaati. Barsiisaa hoggaa dubbatte barattoota dubbachuun nafu abbaa hoggaa dubbatte ilma dubbatta. Haadha harmee yookaan haadha gaafa dubbattu immoo intala durba yookaan dubbattu ta'a jechuudha. Akkasiin yeroo hedduu hoggaa makmakan haadha laalii intala fuudhii jaamame.
I golf is just a word on jecha uumaati. Kan akkas faayama yeroo takka sanumaa fi in mathematics akka mathematics keessatti gartuu also haa malee mathematics keessatti jechuudha. We come across many relations such as number m is greater than number n. Mathematics keessatti jechuudha reega keessatti relation fakkeenyaaf lakkoofsa m jenneen tokko m bakka buufnee jechuudha lakkoofsa tokko lakkoofsa ta'e tokko jechuudha is greater than number n kanaati number n kanarra guddaadha. The line n immoo sararri n kana is perpendicular to line m dha. Walitti galuu m kanaati sararri n dha walitti galuu m kanaati. Ayo it is konis walit dhufeenya isaan kanatti relation jechuudha. The concept of relation is established in mathematics formula. Mathematics keessatti relation yaani relation ta'uun kan hundaa'e jechuudha. Kami the word function is introduced by Leibniz in 17th century. Jaarraa 17ffaa keessatti nama Leibniz jedhamuun kan introduce ta'ee jechuudha. Dubbatame yookaan kaafame jechuudha. Function jechuun jaarraa 17ffaa keessa jechuudha. Function is defined as special types of relation. Function ammoo specially dha jechuudha. Relation speciality relation walitti dhufeenya adda ta'e tokko jechuudha. Function ennaa akkasii na hubattan jechuudha barattoota. Relation is just a relation but function jechuun special relation dha jechuudha. Relation beekamaa ta'e tokko jechuudha. Without doubt, with no doubt yookaan without any doubt. Shakkii takka malee kan relation qabaate jechuudha. Firummaa yookaan walitti dhufeenya kan qaban jechuudha. Relationship jettanii si gochuu dandeessan it doesn't matter. In the present time yeroo ammaa tana jechuudha we shall discuss nuti ammaan tana mari'annu jechuudha. Certain coordinate condition of a relation to be a function. Cartesian coordinate kan walitti dhufeenya waan tokko jechuudha. Condition haalli isaan dhufe yookaan haalonni isiin for relation isaan itti function ta'uu jechuudha. Cartesian coordinate kennuun kun jechuudha. Different types of function and their property. Functionoota gosa hedduu jira. Amaloota isaaniitis akkasuma jira. Yeah. Okay. Revision of pattern. 1.1.1 Revision on pattern is jechuun wantani jirtu yaada barattoota wanta walitti saxaxaa wayii tokko jechuudha. Wanta walitti aanee dhufu tokko jechuudha. Deemuu qabu deddeebiinsi isaa san distance isaa fageenyi isaanii san walqixa katee tokko jechuudha. Walqixxuma garaagarummaa walqixaatiin jechuudha. Orderiin taa'ee jechuudha. Pattern jechuun akkuma beektan bilbila keessan irraa ni jira. Pattern jettanii bilbila keessan kan ittiin cufattan jechuudha. Private security in your phone number in your phone in your mobile phone in the settings you can put on your phone to protect it in that your owns wantoota keessa keessan eeguudhaaf pattern itti godhachuu dandeessu bilbila keessan jechuudha barattoota. Itti godhachaniitis jirtan isin itti godhadhaa isaan isin jechuu qotiif osoo hin ta'in itti godhataniis jirtan itti godhataniis beektuu kanneen hin beekne inni godhattu abdiin qaba jechuudha. Sanii kan akka akkasitti hubannee walii galuun isiniif dhaama guys. Revision of pattern mohana jechuudha. Maal pattern kajo revision gono. Write the number which come next in this sequence jechuudha. Deddeebiinsa lakkoofsa kana jechuudha. 1 3 5 7 9 deddeebiinsa lakkoofsa kana jechuudha. Deddeebiinsa lakkoofsa kana. Write the numbers which come next in 1 3 5 7 9 garaagarummaa lakkoofsa kanaa mee ugaa pattern isin jennu guys barattoota halaala fakkeenyaaf amma 2 takkaa fi 3 jidduu meeqa jira 2 jira jechuun koo 2 gaafa asirra 2 gaafa takka irra keenya meeqa ta'a 3 ta'a. Okay
lama gaafa sadiirra keenyoo meeqata? 5 ta'a. 5 irra gaafa lama keenyoo 7 ta'a. 7 irra gaafa lama keenyoo 9 ta'a. 9 irra hoggaa lama keenyoo 11 ta'a. 11 irra hoggaa lama keenyoo 13 ta'a. 13 irra hoggaa lama keenyoo 15 ta'a. Bifa saniin akkasi paatarnii isaa eegee deema jechuudha. Garaagarummaan isaan hunda gidduu jirtu meeqa jechuudha? 2 2 2 2 jechuudha. 2 jechuudha. Kana paatarnii isaa eeggatee deemee kan jennuun jechuudha barattoota. Okay. Question 2 maal jetti? Which of the following are rules? Xiyaan asiin gadiisan jechuudha. Figarii 1.1 irra kan mul'atu. Under kalaman 4 kalamani 4 jala ka jiru jechuudha. Can fill in the blank space under the column 3 to continue the service below. Wanni service tajaajila gadiisan itti fufsiisuudhaaf jechuudha. Itti fufsiisuudhaaf ka kolomanii afur jala jiru san ka space iddoo duwwaa ta kolomanii sadaffaa jala jirtu san guutaa'ee tajaajilli san akka itti fufu godhaa jira. Mee tan baana kayyuu kan laallu ta'a. No asirra jechuudha. Asitti amma xiyyaa kana gaafa laaltan asiin akkatti achi deeme asiinis akka gad deeme. Akkatti osoo qixa sirriitiin akkatti gabbuun ta'een gaa osoo akka gabbuun ta'een xinnuma isee jallatee jechuudha. Qixa sirriitiin osoo gadi akkatti gadi hin bu'in akkatti akka gadi hin bu'in akkatti achi jallate. Okay, kan lammadaa kunoo kaasii kun akkana gabbu'e. Akkanatti gabbu'e. Ammoo wanni barattoota keessan jechuun ogaan isinii waa'ee kolomaniif kana dubbachuu koo kolomanii jechuun tarree gama gubbaa kana ogaa lakaan jechuudha. Kalamanii tokkoffaa, kalamanii lammaffaa, kalaman sadaffaa, kalaman afuraffaa jechuudha. Kana jechuudha kolomanii jechuun. Ammoo labbaa rawu jaaniin rawu tokkoffaa, rawu lammaffaa, rawu sadaffaa. Bifa saniin akkasitti kana qaba jechuudha. Ka afuraffaa kanaatutu kolomanii afuraffaa irra jiru kanaatu keessaa eebba tokkootutu kolomanii sadaffaa jala jiru ka sadaffaa isa jiru kana jechuudha. Guutaa kamii guutaa ka jiru kan laaltan ta'a. Fakkeenyaaf amma kana gaafa akka gad deemu kun akka qaxuma jee gad deeme sirriitti jechuudha qixa sirriitiin. Kun amma xiqqishoo jaallate. Asitti yoo labbaa asiin akkatti labbaa dhufe akka labbaa dhufe. Okay. Asirraa ammaan tana hatuun dandeessan jechuun isteeppii isaa jechuudha barattoota. Okay, kun akka gaggaragalee mi? Akka gaggaragalee akkatti kun sirrii gaggaragalee. Kunis sirriitti akka gaggaragalee. Na hubattanii barattoota. Kun gaggaragalee barattoota. Kunoo gaggaragalee. Isa sirriitiin osoo hin ta'in jallatee akkanatti gaggaragalee. Asiin ammoo kan labbaa achi garagalee. Okay, as kootaa. Kun akkatti ol garagalee. Kunoo akkatti akka labbaa achi garagalee. Kareefa kun akkatti garagalee kaan achitti garagalee mire. Kaasii kun maal jechuudha beektan jechuudha asumarraa. Kam taa'ee ree diidhataa moo siidhataa moo biidhataa moo eedhata kana ta'e jechuudha. Asiin kana ta'a diitaa jechuudha. Kun asiin akka dhufee mire asirraa kun karoowii lammaffaarraa kun jechuudha. Katarree lammaffaarraa akkatti bifa kanaan kan garagalee akka dhufee akkatti achi garagalee mire kanaa immoo ol garagalee akkatti achi garagalee kana laala kanaatutu akkatti achi garagalee bakka kun xiqqishoo achi garagaletti kadhumaa kun akkatti achi garagalee barattoota laala. Kan akkatti achi garagalee saniifuu kun akkatti achi garagaluu qaba jechuudha. Kaasii kun ta'a jechuudha dii ta'a jechuudha. Kan akka akkasitti hubattaniin isiniif hawwa barattoota. Okay. Equation gaabii sadaffaa mageeti. Create a table of value for the set of value given in the first row of table 1.1 keessatti kannamte jechuudha. Tarree tokkoffaa keessatti kannamte jechuudha. Value gatii ichi kannamsisan jechuudha. By evaluating algebraic expression isa kana wajjin evaluate gootan jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf yaaltan. Takka ammoo bakka inni kana keessan jechuudha. Input kayo itti galchitan inni kana itti galchitan. Gatiin inni meeqa amma asirratti? Gatiin inni takka asii galchitan. Takka baay'isuu lama ida'uu 3 5 asii barreessisan jechuudha. Isin barreessuu baadhus afaan kootirraa fi jechaan an jedhurraa hubattan yaada barattoota. Akkasumatti lama as keessa galchitu jechuudha. Lama asii galchitu.
tokkuma kanuma as fidanii jechuudha. Kana output yaaniin eega as galee booda firii isaa jechuudha. Inni kana eegatti buuftan booda keessa galchitan booda gatii inni gaafas keessa galchitan booda output dhaqaasii kun firii yookaan result argannesan jechuudha. Output kennuun jechuudha. Kunis conversion dha. Seera conversion jedhamu jira. Input hoggaa jennu conversion dha. Put in jechuudha guys akka akkasitti hubatan. Put in jechuun fi input jechuun conversion dha. Conversion hoggaa jennu wal jijjiiraman. Isaan lameen wal jijjiirame jechuudha. Preserver vida wal jijjiiramu qofa osoo hin ta'in walitti dhalaan ammaas space isaanii san haguuganii jechuudha. Sababa conversion ta'anii wal jijjiiramaniif. Input kennuun kun kan itti galchinu. Put in jechuudha. Put in jechuun put jechuun kaawuu jechuudha. Hoggaa kallattiin hoggaa hiitan in hoggaa jennu keessa kaawuu jechuudha. Put in hoggaa jennu. Please put in put it out jaan beekta. Split jaa kuffaa jaan. Put in fi input hoggaa jennu itti galchuu jechuudha. Conversion godhe. Put in taatimi input jeen walitti dhaansee jechuudha. Space isaa jidduu san hack godhee jechuudha. Muree yookaan cut godhee jechuudha. Output jennu put out jechuudha. Put out. Preserver kun guys. Why didn't you put out for him jaan beekta. Hoggaa fakkeenyaaf nama tokko hoggaa wal lolaan asitti amma preserver kana isin hubachiisuudhaaf yaalaan jira barattoota. Gaafii miti kan hin dalagu jiru. Preserver kana akka hubattaniif akka isin hubattaniin isiniif hawwee jiru guys. Output put in. Why didn't you put out for him jaan. Maaliif ija ittiin baasin jaanis ni hiikama jechuudha. Contextual meaning egaa hiika galumsaatiif hiika kallattii jira guys kun saayinsii bal'aadha jechuudha. Hiika galumsaatiif hiika sirrii jechuudha. Literal and figurative and also contextual meaning jechuudha. Hiika galumsaa hiika kallattiitiif hiika alkallattiiti jechuudha. Kan akkasitti hubattanii isiniif hawwa guys. Okay, put out hoggaa jennu firii isaa baana jechuudha asirratti put out output hoggaa jennu firii isaati yookaan result bu'aa argannisanii jechuudha. Malee iyyatti baase jechuudha. Kan jedhamu jechaan maaliif iyyatti hin baasin? Why didn't you put out for him hoggaa jennu maaliif isatti iyyatti hin baasini hoggaa inni si lolu jechuudha. When you insult you, why didn't you put out for him then? Yeroo inni si lolaa yookaan si arrataa jiru san jechuudha. Yeroo inni si arrabsaa jiru maaliif iyyatti hin baasini maaliif lolii kayyoo contextual meaning achi keessatti jechiisa amma sentensiin amma an jedhan keessatti kan inni qabu iyyamaa ittiin baasin kayyoo guys akkasii dubbisanii kana kan isiniif dhahama jechuudha guys. As keessatti ammoo result isaa jechuudha. Asirratti kan isaa result isaati. Bu'aa isaa jechuudha. Asitti gaafa akkas goonu meeqa lama takka gaafas galchinu lama idoo sadii meeqa shanta. Asittoo lama gaafas galchinu jechuudha. Lama baay'isu lama afur idoo sadii meeqa ta'a? Temi torba ta'a jechuudha. Okay, sadii as keessu sadii baay'isu lama ja'a idoo sadii meeqa ta'a? Asitti sagal ta'a jechuudha. Okay, foorii kana gaafas galchituun saddeeti. Afur baay'isu lama saddeet idoo sadii meeqa ta'a? Kudha takka jechuudha. Shan gaafa itti galchitanis bifuma sana jechuudha. Shan gaafa itti galchitan kudhanii idoo sadii kudha sadii jechuudha. Ja'a gaafa itti galchitanis bifuma sana jechuudha. Kudha lama ja'a baay'isu lama kudha lama idoo sadii kudha shanii jechuudha. Garaagarummaa isaa akkasii bifa saniin deema jechuudha. Kana bifa saniin akkasii guutan guys. Okay, afuraffaa irratti maal jedha? What relationship can be represented by the table given below. Relationship walitti dhufeenyi bu'aan asitti argame kana kan itti galchine kana sababa akkamitti itti galchineeti inni bu'aan tun nu dhufte lamaan kun akkamitti nu dhufe isa kana itti galchine lamaan kana itti galchine shan kun akkamitti nu argame sadii tun itti galchine akkamitti saddeet argachuu dandeenye afurii tan itti galchine akkamitti kudha takka argachuu dandeenye. Shan itti galchine immoo waan takka galchine akkamitti kudha afur argachuu dandeenye isiniin jedha gaay. Kana yaadumaan akkanumatti deebisuu dandeessan. Fakkeenyaaf amma takka yoo ta'e yoo takka asitti amma takka jechuudha. Takka yoo ta'e gaay amma fakkeenyaaf yaadaan hin jee amma relationship barbaada akka yoo inni formulaa akka bifa kanaa tolfadhaa jechuusaati. Formulaa akka 2n + 3 kanatti
formula kana osoo hin ta'in akkanaatti tolfadhaadha. Kayo kakita kana isini dhufu isa sirrii kan isini dhufu yoo takka galchines lama ka dhufu yoo sadii lamatti galchines kana shan dhufu yoo sadiitti galchines bakka inni itti jechuudha ka saddeet dhufu yoo afuritti galchine bakka inni itti ka kudha takka nu dhufu yoo shanitti galchine bakka inni itti ka kudha afur nu dhufu formulaa isaa tolfadhaadha nuun jedhee gaa'e kitaabni keessanii. Okay, lamaa fi shan gidduu meeqaa jira asumarraa tolchina. Kana waa'ee siikwensii fi siriyeesii kutaa 12tti kan bal'inaan barattan ta'a. Bal'inaan jechuudha kan barattan ta'a kutaa 12tti. Kanaafuu waan isin rakkisu takka illee hin qabu gaa'is barattoota. Ammaaf garuu akka itti qabatan jechuudha. Kan akkamii yaadaanis deebisuu dandeessan. Yaadaan deebisuu ga'e lakkoofsa meeqaa fi meeqaatu lama nuu ta'a. Yoo ammoo lamaa kan itti galchine meeqaa fi meeqa goone shan nuu ta'a jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Kana bifa saniin akkasitti hubachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf amma 2n yoo inni asirraa garuu kireetti yoo goone irra salphaadha. Kireetti haa goonu amma seerri asii kun siikwensii amma xiqqishuma jechuudha. Arithmetic sequence, geometric sequence, harmonic sequence jira hedduudha gosoonni sequenceedhaati. Garuu amma as keessa bifni isiin tun inni kun itti taa'e recursive sequence jedhee hedduu jira komplexii warra ta'e jechuudha warra xaxamaa ta'e jechuudha barattoota. Asiif asittuu amma lamaa fi asittuu meeqa jira sadii jira. Lamaa fi shan gidduu sadii jira. Sadii jira ogaa jennu lama ida'uu sadiitu lama ida'uu sadiitu shan nuu ta'a. Shan ida'uu sadiitu saddeet nuu ta'a. Saddeet ida'uu sadiitu kudha takka ta'a. Kudha takka ida'uu sadiitu kudha afur nuu ta'a jechuudha. Kun akkamitti dhufeedha gaama gaa'is. Amma formulaa jira. Formulaa isaaniis akka itti tolfattan waa'ee arithmeetikii keessatti amma kun bifa arithmeetikiin kan ta'e jechuudha. D yaani difference isaan jidduu isaa jiree garaagarummaa isaan jidduu kana kan jiru kanaan difference yaani difference D yaani fudhatanii garaagarummaa isaanii arithmeetik waan arithmeetik n dhaan maantan n yookaan n term kan yoo barbaada jechuudha kitaabni keessan karaa biraatiin jechuudha. Kana immoo saayinsii bal'aadha. Kutaa 12tti bal'inaan baratan ta'a. Ammumarraa immoo jabeeffatanii qabachuu dandeessanii jechuudha. Haaluma amma isin hin jookan yoo hordoftan you got it well guys. You understand it well although ni hubattan sirriitti saniifuu na hordofaa. Amma kana jechuudha waan jennuuni. Haasii kana waan jennuuni. Sub 1 jechuudha. Karaa biraatiin waan wal qixxee kaa 2 dhayi. Okay. Difference D kenneen D inni dama fudhannu D wal qixxee ta'a arithmetic dha jechuudha. Formulaan kun bifti sequence tun itti deemte arithmetic sequence dha yaani garaagarummaa isaa kana gidduu jiru sadii inni sadii barreeffanne. Garuu how many our the last arithmetics kayo arithmetic keenya the last dha meeqa jechuudha. A of the last jechuudha 1 2 3 4 5 A5 dha jechuudha. Asirraa wal akkatan A1, A2, yookaan A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 jechuudha. Akkuma asirraa agartan kun 1, 2, 3, 4, 5 akkuma agartan inni dha jechuudha kuni. Kana bifa saniin hubachuu qabdan barattoota. Okay. Bifa saniin hubattan jechuudha. Amma A5 dha jechuudha. A5 wal qixxee ta'a A sub 5 kennuun jechuudha. A sub 5 A guddoo hubatanii isa rakkoon qabu. Asirratti A barreeffama naa toluu didee I'm so sorry to being like this. Kana ta'uu kootiif I'm so dhiifamaan isin gaafadha barattoota. A1 hoggaa jennu A1 jechuudha. Asitti waan hin barreesse gaa'is. Akka akkasiin naa hubattan asitti waan hin barreesse A1. A5 A sub 5 jechuudha. Wal qixxee ta'a meeqa inni 14 jechuudha. 14 kan arginee jira gaama. Amma inni keenya meeqadha? Inni keenya as arginee jira. Inni keenya wal qixxee ta'a meeqa? 5 dha. Inni the last garuu inni harkatiin hin maandan.
yookaan general terms or general terms jennee yaamna yookaan immoo innis terms jennee yaamna. Innis terms an a sub n wal qixanii ta'a dash jechuudha. Wal qixanii ta'a mallattoo gaafiiti jechuudha. A sub n hin arganne inni kainnuun kana hin arganne jechuudha. A jijjiiramaadha. A jijjiiramaa san nu gaafate inni. Kanaafuu sana argachuudhaaf kitaabni seerrii artimeetikiidha. Ono artimeetikii kitaabni keessan asirratti hundi tuttuqa. Ifii artimeetik paajara niyyee. Kanaafuu kan laallu tokkoon tokkoon ammaaf kan itti fufnu ta'a jechuudha. An wal qixanii ta'a jettaniin. An wal qixanii ta'a A1 plus n minus 1 times d jechuudha. N minus 1 times d dha jechuudha. Times n minus 1 kuni inni kuni afaan kiyyarraa na hubattan jee yaada gaa'is barattoota afaan koorraa inni hubattanii jeete yaada barreeffama isin tolfachuu dandeessanii asirratti barreessuudhaaf haalaan na rakkisaa jira waan ta'eef I'm so sorry to being this like it's really unreadable jechuudha kan dubbifamuu dhabuu isaa ta'uu kanaaf I'm so sorry guys with my leg barreeffama kiyyaa hojii naan dhiifamaa isin gaafadha jechuudha. Asirratti garuu qalamaan osoo barreessaa hin jiraatin garuu by the way osoo dubbannu jechuudha. Kitaaba irratti bifa kanaan hin barreessinaa guys kun irraa haqama sooftii weeriin kan jiru jechuudha kun amma sooftii koppiidhaan ba'ee asirratti irraa haqama akkas jettanii kitaaba keessan irratti akka hin barreessine jechuudha. As a furnishing is enough. Let's move on kan itti fufnu ta'a jechuudha. Okay, difference D eno D meeqa arganne D 3 arganne A1 ino A1 into itti galchaa bakka gatii isaadha. Gatii A1 itti galchina. Okay, itti galchina A1 AN jettaniin gaa A sub n jechuudha. Wakti ta'a 2 A1 kun jechuudha. A1 yookaan A sub 1 kennuun kun 2 dha plus n minus 1 n minus 1 n. Okay, D no D keenya meeqa D keenya 3 n. Kanarratti gaa shakkii wayii shakkinaa barattoota no asirratti barreessinee turre no on here no diin keenya 3 jennee turre A1 keenya immoo 2 jennee inni barbaadachuu ana gaa'ii jijjiiramaa akka qabu jechuudha. Kanaafuu kana waliin baajiftan jechuudha. 3 times n 3 times n 3 times n is 3n okay 3n minus 3 jettaniin gaa Kanafi 3 times minus 1 minus 3 dha waan ta'eef plus ono kanuma asii kana guys gama duubaatiin as jalqabe akka confusion hin goone guys 2 dha jechuudha. 2 plus minus 3 kana gisee gootan meeqa ta'a 3n jettaniin gaa minus 1 jechuudha. Kana jechuudha n keenya gatiin n keenya n wal qixanii ta'a 3n minus 1 formulaan keenya isa kana jechuudha. Kana formulaan keenya akka reefan tana jalqaba irratti inni gabatee keessatti nu kanneen gabatee irraa ijaaramu jeesan amma gabatee irraa ijaarame sanirraa formulaa haa tolfanne formulaa isaa kana jechuudha. Kana ta'uu isaa mirkaneessuu qabdan guys maaliin mirkaneessina jettan itti galchitan jechuudha. Formulaa qabaddaa barattoota meeqanne n jechuun 3n minus 1 formulaa kana naa jabeessaa ol yaana kana dhaamsineeti. Amma dhaamsuuf hin deema kana formulaa meeqa inni akka booda akka shakkiin isatti dhufne jechuudha. Viidiyoo garuu baak gootanii ilaaluu dandeessan irra deebitanii ilaaluu dandeessan viidiyoodha. Is doesn't matter rakkoota kan qabu formulaa an kainuu 3n minus 1 dha jechuudha. This is the formula. Okay. Ono akkuma agartan kitaaba irraa haqamaa jira jechuudha. Haqamaa jira. Kitaaba irratti kan barreessine abdiin qaba. Barsiisaan kitaaba irra barreessaa jira jettanii guys akka dogongora akkasiin daleenne abdiin qaba guys isin irraa jechuudha. Kitaaba asirra sooftiweeriin jira irraa haqama waan ta'eef saniifi amma gatii inni keenya meeqa inni wal taane dhufne inni keenya meeqa inni wal taane inni keenya sabni kan inni wal qixanne ta'a 3n minus 1 inni gaa formulaan kana jechuudha. Kana ta'uu isaa maaliin mirkaneessina yoo jettan itti galchinaa jechuudha. Itti
itti galchinaa jechuudha. Eessa galchinaa jettan kunoo asii galchina. Yoo takkitti kana itti galchinee takkitti kana galchinee lamaan dhufuu qaba jechuudha. Yoo nuun dhufne dogongora jechuudha deebisa formulaan keenya. Hundatti galchinee kana dhufuu qaba jechuudha. Dirqama dhufuu qaba. Yoo kana dhufne formulaan keenya dirqama roongidha jechuudha. Karaa maleedhaan arga wanni formulaa barbaanne yookaan furanne jechuudha. Saniifuu irra deebinee kan cheeggoonu ta'a. Saniifuu ammoo kan laallu ta'a. Itti galchaamee gaayis. Takka gaafa asii galchinu jechuudha. Takka gaafa asii galchinu 3n minus 1 kan inni kanatti gaafa takka asii galchinu meeqa ta'a? Takka baay'isu 3 hir'isuu takka meeqa? 2 ta'a. Okay, lamatti galchi 2 baay'isu 3 6 6 hir'isuu takka 5. No, hanga asii sirrii nu dhufe jechuudha. Okay, 3 itti galcha 3 baay'isu 3 9 9 hir'isuu takka 8. No, hanga asii nu dhufe jechuudha. Okay, 4 itti galcha 4 baay'isu 3 4 bakka inni tana galchitan barattoota. Inni bakka inni tanatti 4 baay'isu 3 meeqa? 12 12 hir'isuu takka 10 takka jechuudha. Okay, 5 itti galchitan bakka inni tanatti jechuudha. 5 baay'isu 3 15 15 hir'isuu takka 14. Kanaafuu formulaan keenya sirriidha jechuudha. Rileeshnshiippiin isaa waliin qaban kana jechuudha. Maal jechuudha? N keenya wal qixanii tahaa 3n minus 1 akkasii jechuudha. Formulaan keenya isa sirriitii jechuudha. Kana wal hubannee jechuudha. Okay. Let me swap off. Okay, atti fufnu mee barattoota. Pattern jechuun walitti saxaxaa walitti aanee deemuun saasan jechuudha. Is regularity jechuudha. Regularity qaba jechuudha. Deebii qaba jechuudha. In the word in human made design or in abstract idea yaadota abstract ta'e irratti jechuudha. Wantoota namni tolchu irratti kan irratti deebii qabu jechuudha. Kana jechuun bara fakkeenyaaf dabtara jechuudha. Dabtara tokko dabtara gaafa baay'isuu deemu qixa sirrii ta'etti jechuudha. Wal qixa ta'etti addaan baay'isuu jechuudha karaa biraatiin. Qalamoota adda addaatii fi kalaroota adda addaatii dibamee wal qixa ta'etti jechuudha. Paaternii jechuudha gaa'enu bifa saniinis fudhachuu dandeessan. Dizaayinii hoggaa jiru kana jechuudha. Kana akka akkasitti hubattaniin isinidhaan. Okay. As such an element of a pattern repeat in predictable manner. Wanta yaaduu dandeenyu jechuudha. Tilmaamuu dandeenyu. Danda'amu tokko jechuudha. Namni jechuudha. Namni predict godhee yaaduu danda'u, tilmaamuu danda'u jechuudha. Okay, example we didn't finish it. Yeah, the left one is pattern. Pattern jechuun maal jechuudha? Patterns are defined. Pattern ni ibsina akkam jenne as regular akka regularity regular and irregular jechuun isinis kun waan haaraa miti isiniif ni beektan jechuudha. Repeatedly irratti recurring form or design identifying relationship walitti dhufeenya isaanii san jechuudha. Ka addaan ba'e jechuudha. Finding logic to form generalization. Logic bifa ta'een jechuudha. General godhuudha walitti general walii gamteessitee qabdattu jechuudha. Ka generalization walii gala isaa qabdattu jechuudha. And make prediction jedha. Ka fuuldura yookaan waan takka raagdu jechuudha. Ka murteessitu murtee fuuldura kan murteessitu jechuudha. Sababa ammarraa akkana akkanatti kan murteeffachuuf illee faayidaan paaternii kana bifa kanaan jechuudha. Paaternii bifa kanaan hiikachuun ni danda'ama jechuudha. Kitaabni keessan isiniif kaa'ee jechuudha. Example waan irratti maal jedha? Okay, even number lakkoofsa guutuu warri ta'e 2 4 6 8 garaagarummaan isaan kana jidduu jiru meeqa? Asiif as jidduu meeqa jira? Asiif as jidduu jechuudha. 2 jira. Asiif as jidduu 2 jira. Because 2 iddoo 4 6 waan ta'eef. Asiif as 6 fi 8 jidduu meeqa jira? 2 jira. Maaliif 2 jiraatti? 6 iddoo 2 8 waan taatuuf. Bifuma kanaan akka deema jechuudha. Paaternii hoggaa jennu walitti wanta kan paaternii walitti dhalahiinsa isaasan jechuudha. Okay, odd number lakkoofsa maangoo kan jennuun kun no asitti 2 takkaa fi 3 jidduu kan jiru meeqa jira? 2 jira. 2 yoo takka irra keenye 3 ta'a. 3 irra yoo 2 keenye meeqa ta'a? 5 ta'a. 5 irra 2 gaafa keenye 7. 7 irra gaafa 2 keenye meeqa? 9 bifa kanaan akka deema jechuudha. 9 irra gaafa 2 keenye 10 takka akkasitti bifa saniin deema jechuudha barattoota. Okay, arithmetic pattern jechuudha. Bifuma kun arithmetic pattern jedhama. Kana jechuun garaagarummaan differensiin isaanii jechuudha 2.
lama asittoo lama jira kunis arithmetic pattern waan lama qabaate osoo hin ta'in kan bifa kanaan garaagarummaa isaanii differensiin isaanii gaafa walirraa hirrifnu guddaa irraa xiqqaa gaafa hirrifnu yoo lama ta'e yoo lakkoofsi differensii isaanii wal qixa ta'e saniin arithmetic pattern jennaan yookaan arithmetic sequence jennaan deddeebiinsa sequence yookaan arithmetic progression jechuu dandeessaa arithmetic pattern jeesanii haa garuu kitaabni keessan arithmetic sequence arithmetic progression yoo ta'an it's wonderful guys bareedaadha jechuudha so your choice also filannoo keessan jechuudha arithmetic pattern jettanis you can say it again isin jedha isin hojii walii galee isin jira jechuudha akkas jettanii rakkoota kan qabu jechuudha arithmetic pattern is also known as algebraic pattern jedha arithmetic pattern kana yeroo takka takka amma akkam jedhee beekama algebraic pattern ila jechuudha algebraic pattern jedhee beekama jira in arithmetic pattern keessatti jechuudha the sequence are based on addition or subtraction of the term wanta wala raayirne daqa walitti idaanuu irratti kan depend ta'u jechuudha arithmetic eeguu dubbatan okay kana jechuun keenya maaliif akkas jechuu dandeessan kunoo asirratti jechuudha yoo lama idaane 5 ta'a yoo lama asirratti 3 irratti lama idaane 5 ta'a yoo lama raayirne 5 irraa jechuu 3 ta'a yoo lama irratti idaane 5 yoo 5 irraa lama irraa 3 bifa sanii akkasitti walirraa hir'isuu fi ida'uu irratti kan depend ta'e jechuudha waa'ee arithmetic gaasitan yeroo mara jechuudha guys unoo kana it is you can use one addition and subtraction to find arithmetic pattern arithmetic pattern isa kan takka hir'isuu takka ida'uudhaan kan argatanii ja'aadha kitaabni keessan barattoota for example ja consider the pattern gadi kana ilaali jira 2 4 6 8 10 jedhama asittuu kajiru kana meeqa jechuudha asirraa kana hir'istanii yoo feetan irratti idaadan asirraa yoo meeqa idaane afurraa yoo meeqa hir'ifne kana nuta jaarraa yoo meeqa hir'ifne kana ta'a yoo afurraa meeqa idaane jaanuta bifuma kanaan akkasitti deemtan jechuudha garaagarummaan isaanii lama jechuudha kudhan irratti gaafa lama keenya asitti 12 ta'uu qaba jechuudha 12 garaagarummaan isaanii lama jechuudha now we need to find the missing term in the pattern as keessa kajiru kana pattern as keessa dhabame kana as keessa abadii kana bakka buusan jechuudha barbaadu qabdanii kajau asirratti lama gaafa kanu 12 asirrattis gaafa lama idaanu meeqa 16 jechuudha bifa saniin akkasitti deema jechuudha lakkoofsa guutuu inni even number kan jechuudha kana bifa gaafiitiin isin dhaleessa kitaabni keessanii hirjaa ammayya we can use asittima we can use addition process wanta adeemsa ida'amaa katee jechuudha walitti ida'uu fayyadamu dandeenya jechuudha to figure out the missing terms in the pattern patterniiwwan tarreewwan qixa orderii jiru kana keessatti qixuma sirreessaniin jechuudha kabeedesan barbaaduudhaaf ida'uu qabnaa waan takka itti ida'uu qabna maaliyoonni san kabeedesan ida'uudhaaf garaagarummaa isaan hundaa gidduu bituu wal qixa katee asirratti lama jechuudha garaagarummaan isaan guutuu isaanii gidduu lama jira jechuudha missingin gaafa lama duraa kanarra lama idaanu meeqata 12 asitti gaafa lama idaanu 16 bifa saniin deema kunoo in the pattern the rule use this add to lamatti add godha okay to previous darbirratti jechuudha previous termii darbirratti to get a next term next ka itti aanu san argachuudhaaf jedha tadabartee irratti tanarratti jechuudha tan argachuudhaaf lama dabartan jechuudha tanarratti dabaltanii tan argachuudhaaf previous ka jo ka isa kana duraa jechuudha ka argachuu deemsan duraa sanirratti lama idaata jechuudha okay akkasitti akka walii wannuun isin idama okay lama irratti kanaafuu previous termin 10 dhammaan first termin jalqabni badde asirratti so sequence tanaan deemaa jiru yookaan pattern kanaan so asiyaa jiru tanoo ilaa badde tamii ta kudhanitti aanee jiru jechuudha ta kudhanitti aantee jirtu takaawu ta kudhanitti aanu jechuudha gama duraatiin jechuudha kanaafuu bifa saniin guuttanan barattoota saniifuu kudhan irratti lama idaana gaafa lama idaanu 12 ta'a lamaas wanni idaaneef asirratti garaagarummaa isaan jidduu jiru kan waan lama ta'eef guys lama qofaayii jechuu dandeessan sadiis ta'uu danda'a qareemuun tanaa san hin garree gabatee keessatti 3n-1 kan dhufe jechuudha formulaan isaa saniis sadiis hanga badee ta'uu danda'a dhibbaas ta'uu danda'a kana lama qofaayii takkaa'u sadi qofaayii jechuu miti paatarni inni walitti aanee deemuu isaa baana barattoota akka akkasiin hawwattanii si'a lama qofaa jettanii immoo sanirratti akka dipeendiin taanee akka hallayyaan seenneen isiniif hawwa jechuudha hallayyaa seenuu keessan dura maal godhuu qabdan jechuudha maalii garaagarummaa isaanii san
kajoo adda baasuu qabdan. Lamaa fi sadii qofaa jechuun dandeessanii asitti fakkeenyota hedduudhaaf yeroo waan nun geenyeef malee fakkeenyota hedduu jira. As keessatti fakkeenyota saniis jechuudha. Haa kutaa gaditti exercise 1.1 keessattis hanga tokko ni jira. Kan hin jiraanne immoo toopikii mata duree yookaan isaa kana waa'ee geometric illee jira kun asirratti akkuma agartan. Isallee haa ta'u tokkoon kan isin garsiisu ta'a bifa adda ta'een. Kuniifuu waan isin rakkisu hin qabu barattoota. Saniifuu hubachuudhaaf yaaluu qabdan. Irra deddeebitanii hanga isin galutti jechuudha ilaaluu qabdan. Second missing termiin ammoo isi sadaf lammaffaadhaa tabaddee jechuudha. Tanaaf badee jechuudha. Taasii tana taphate tana ammoo lamatti taatan asirratti ta duraa tana irratti lama taatan taasii tana akka jechuudha. Meeqa 16 agartanii bifuma kana jechuudha. Completing ammoo arithmetic pattern hungisee complete 2 4 6 j 8 10 12 1 4 or 14 and 16 jechuudha. Bifa kanaan akka deemte jechuudha arithmetic pattern. Geometric pattern okay geometric pattern ammoo division irratti isin heeruu irratti kaa depend taatu jechuudha. Geometric pattern is defined as a sequence of number that are based on the multiplication and the division operation. Baay'isuu fi heeruu irratti operation kaforomoo kana jechuudha guys barattoota. Maal idoo fi hir'isuu irratti osoo hin ta'in maal irratti baay'isuu fi heeruu irratti kan depend taatu jechuudha. Eenyu isin geometric pattern bifa kana jechuudha. Similar to the arithmetic pattern. Arithmetic pattern wal fakkaatee garuu inni kun if two or more number in the sequence are provided. Sequence in lama yookaan sadii ol lakkoofsa jechuudha. Lama ol yoo si alaawte jechuudha. We can easily find unknown term. Lakkoofsa hin beekamne san jechuudha. Termii hin beekamne san isa argachuu ni dandeenya. In the pattern using multiplication and division operation jechuudha. Waroota furtuu ta'an division heeruu fi baay'isuu kana jechuudha. Fayyadamnee geometric irratti jechuudha. Badii san argachuu dandeenya jedha. Fakkeenyaaf amma lama gaafate. Asitti lama afurii saddeeti asitti dash missing termiin tana jechuudha nu laabatti. Okay 32 jira. Asitti tana laabattee jira. Tan argachuudhaaf ammaan tana lamaa jira mes. Asiif asitti garaagarummaan jiru maali? Walirraa hiriftanii deemigaa. Yoo walirraa hiriftan amma idoo fi hirisutti haareefun tanaa san yoo jettan hallayyaa seentan jechuudha. Hallayyaa seentan yookaan jabeessee yookaan isiniif haasa'uu fi malee hallayyaa isin naquu hootii fi miti akka isin naa hubattanii barbaada guys. Okay lamaa fi kana gidduu garaagarummaan jiru. Maal ilaalaa jira multiplication fi yookaan division ilaalaa jira. Okay division ilaallu. Afuriruu lamaa meeqa? Lama. Okay lama ta'e. Saddeetiruu kanaa ta'u. Saddeetiruu afurii meeqa ta'a? Lama. Gartee asittis lama nu dhufe asittis lama dhufe. Kanaafuu garaagarummaan isaan jidduu jirtu lama jechuudha. Agartanii barattoota. Kanaafuu saddeet yoo lakkoofsa tokko kaasii tokko saddeet irree lama nu dhufu lakkoofsa kami? Ayigas 16. 16 yoo kan akkana yaadatu 16. 16 yeroo lama sorry 16 yeroo saddeetii jechuudha. 16 yeroo saddeetii lama ta'a. Saniifuu 16 ta'a jechuudha. Okay. Kasoddomii lamaaf hoggaa jedhamu lama dhufu eenyu? 64 hoggaa 32 irru lama ga'a. Maaliif lama baay'isuu 32 meeqa ta'a? 64. Akkasitti akka hubattaniin isiniif dhaama barattoota. Okay. It is inni kun geometric pattern amma isin nu kan namte tun jechuusaati. Itiin tun bakka san bakka buuti. It is a geometric pattern jechuusaati. Inni tun wanna isin lakkoofsa nu kan namne kun geometric pattern dha jechuudha. As each term is tokkoon termii isaanii jira. In the sequence can be obtained. Sequence kana keessatti kan qabatamu by multiplication of 2 with the previous term is. Lamaan baay'ifne isa duraa san lamaan baay'ifna jechuudha. Isa previous ta duraa san lamaan baay'ifne ta'itti aantu argachuu dandeenya jira. Okay lamaan gaafa baay'ifnu afur lamaan gaafa baay'ifnu meeqa ta'a? Saddeet lamaanoo 16 lamaanoo 32 lamaan 64 bifa sanii jechuudha barattoota. Okay 80 is the third term jedha. 18 tun termii sadaffaadha jedha. Termii tokkoffaa, termii lammaffaa, termii sadaffaadha. It is right. Dhugaadha jechuudha. Okay, sequence sadaffaadha inni jira. Which is obtained inni qabatu jira.
by multiplication of 2 with the previous term. Isa duraasaniif lamaan baay'ifatee jechuudha. Isa duraasan lamaan baay'iseeti inni kun argameedha. 8 kana baanaa beekadha. 8 kana baanaa beekadha. 8 asirtuun sardi termii taatee second termii 2 times of the second terms yookaan previous terms. Termii isi duraa yookaan ammoo termii lammaffaa san jechuudha. Lamaan baay'ifteeti termii sadaffaadhaan if goote jechuudha. 4 baay'isuu 2 8. Okay. No, its previous term is 4. Isi dura 4 jechuudha. Okay, first missing term. Isin tajal qabaatan irraa baddeetame tana. Kanaafuu previous term tame nu irraa baddeesan dura jechuudha. 8 san yoo 8 baay'isuu 2 meeqa? 16. Akkas godhatan jechuudha. No, we get 16. Previous term is 80. Kadura darbe kadura jechuudha. Termin dura sana 8. Multiply 80 by 2. We got 16. Kan arganna jechuudha. Okay, second missing term. Previous term meeqa? 32. 32 previous term. Previous term is 32. 32 times 2 is 64. 64 jechuudha. Before saniin 32 times 2 or 32 multiply by 2 dha jechuu dandeessan. 32 times 6 times 2 jechuu dandeessanii multiply by 2 jechuu dandeessan. That is your choice. Filannoo keessan jechuudha guys. We got 64. Okay. Hinsa eegasiifuu jaa. Eegasiifuu complete geometry guutumaa guutuu geometry asin waan namtan xumuruudhaaf meeqa jechuudha? 2 8 16 32 64 jechuudha. Isa kanaan kan raawwatu ta'e jechuudha. Listening keenya qaarraan tanaa jechuudha. Exercise 1.1 yeroo dhufu bifa adda ta'een haa itti deebinu ta'a. Isii fi isa 1.12 kayyuu yoo haa isin barbaachisu ta'e hunda kan nu dalagaa hojjedha jechaan ta'e jechuudha. Exercise 1.1 kana hunda hojiin hojjennu ta'a. Yoo yaadni isaa isinii galee humaa takka illee rakkoon qabu kaayettanis garuu immoo asirratti wanni isinii qabu barattoota ifii yaaluu qabdan. Because practice makes perfect waan jedhamu jira. Practice godhuun adda isin gooti. Beekaa isin gooti. Jechuun hoggaa hedduu dogoggortee gaafa isa dhumaarra laasirratti jechuudha sirrii gaafa galtan it is very important jechuudha. Osoo practicing godhin humallee beekuu hin dandeessan jechuudha. Ana qofa asirratti immoo viidiyoo qofa laaluun keessan isin fayyadu jechuudha. Isinis hojjechuu qabdan jechuudha barattoota. Yeroo amma activity yookaan gaafii takka dalaguudhaaf yaanu pause gootanii jechuudha gizee mata dureen isinii galee sanbooda gaafii takka illee takka yoo wajjin daliin noqotee gaafii lammaffaadhaa hoggaa dalagu yaanu jechuudha. Asirratti jechuudha. Video pause gootanii yookaan dhaabdanii jechuudha. Sanbooda daleedanii fi sanbooda dhiiroo sirriidhaa kayyuu video bantanii ilaaltanii jechuudha. Okay. Kana tokkoon kan laallu ta'a. Kunoo Cartesian coordinate system in two dimension. Two dimension keessatti kayyuus yeroo dhufuu kan bal'inaan laallu ta'a. Saniifuu kitaaba amma boqonnaa kana dafnee akka xumurree jechuudha. Boqonnaa itti aanutti akka ceenuuf jechuudha barattoota. Saniifuu akka sirriitti nu barattootaniin isin afeera jechuudha. Have a wonderful time. Yeroo gaarii qabaadhaa. Thank you so much guys. Guddaa galatoomaa. Check this sound. Yo.